Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi harjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhaga'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Televiziyoonii nuuf kenname san keessatti Kiristiyaan haaraa amane akkasumatti arginee beekna. Kanaafuu akka inni duba deebi'u cimsinee irratti hojjenna. Haga ji'aatti kana yaallee yoo nuuf ta'uu dide gara hojiif jireenya isaa balleessuutti deemna. Fakkeenyaaf waajjira inni yookaan ishiin keessatti hojjettu keessatti karaa hoogganaatiin dhiibbaa adda addaa itti fidna. Yoo danda'ames hojiirraa akka ari'amus goona. Kana hundumaatti yoo dubatti deebi'eeruun arganne carraa araaraa lammaffaa akka hin arganne yoosuma ajjeesna. Haga Luusifer natti gammadee itti gaafatamaa xonqayoota yookaan ergamoota isaa baay'ee na godhutti lubbuu namoota baay'ee balleesse. Kana booda walgahii biraa waamamne. Walgahii kana immoo kan hirmaanne akka simbiraa yookaan akka simbirree akka bofaatii fi adurree teenee ture. Bineensotni kunneen bu'aa asii gadii kana qabu. Warra seexana waammatanuuf gara simbirraatti geeddaramuun caalaatti ciccimoota isaan tolcha. Xonqayootaaf immoo gara adurreetti geeddaramuun ergamoota seexanaatiif namoota du'an haasessuuf isaan gargaara. Gara hantuutaatti geeddaramuun immoo haala salphaatti akka gara mana namootaatti ol seenan achiin gara gaaddidduutti achiin gara namaatti akka jirjiramanuuf dhiiga namaa xuuxanuuf isaan gargaara. Ardha addunyaa irratti bifa fiilmii Vampires jedhamuun kan hojjetamee namoota baay'een jaalatama argatee hamma tokko kana mul'isa. Waan isin dhibu namni akkamitti nama dhiiga namaa dhugu nama foon namaa nyaatu jaalata. Karaa hordoffii fi jaalala fiilmii kanaatiin namootni baay'een miseensa Luusifer ta'anii hafuurri seexanaa itti qubata. Mana jireenyaa godhatee keessa isaanii jiraata. Isaaniin hojjeta. Dhumarrattis immoo isaan ajjeesee gara si'oolitti fudhata. Namoonni baay'een garuu ammas har'aa kanas sobamaa kan jiran baay'eedha. Ati garuu nama amma na dhageessu hin sobamin. Isaan sobamtee jireenya bara baraa mootummaa bara baraa kan Gooftaan Yesuusiif qopheesse akka hin dhabneef jabaadhu. Gooftaatti maxxanii jiraadhu. Walgahii kana irrattis kaayoon keenya inni guddaan kiristaanota irratti kan xiyyeeffate ture. Kana fiixaan baasuufis walgahii addaa magaalaa Beeniinitti wal beellamnee gargarii kaane. Isa kanallee miidiyaalee bebbeekamoo adda addaatiin gaazexaa dabalatee himsisne. Haalli kun hundinuu haala gufuu takkaallee hin qabneen nuuf adeemuu jalqabe. Haa ta'u malee
Tasa kiristaanotni biyya Naayijeeriyaa waaqa isaanii galateeffachuun kadhannaa cimaa jalqaban. Yeroo san karoorri nuti baafanne hundumtuu nu jalaa fashalaa'e. Diigama karoora keenyaa qofaa osoo hin ta'in mootummaa keenya keessattis raafamni hamaan ta'e. Kanarraa kan ka'e konfiraansiin keenyas in hafe. Dhuguma yeroo kiristaanotni waaqa isaanii dhugaaf hafuuraan kadhachuuf waaqessutti ka'an, mootummoonni dukkanaa kan qilleensa irratti akkasumas bishaan galaanotaaf garboota keessatti qilee adda addaatti hojjetan hundinuu humna dhabu. Ergamoonni isaanii hundinuu bakka itti boqotan dhabu. Dhoksaa kana immoo kiristaanonni hundinuu beekanii cimsanii kadhachuu qaban. Dhuguma kiristaanotni aangoo waaqni karaa Yesuus Kiristoositiin kenneef beekanii osoo haalaan itti fayyadamanii addunyaa kana to'achuu ni danda'an turan. Addunyaa kanaaf Yesuus Kiristoos lallabuun fayyina kan fiduu danda'an kiristaanota qofa. Turtii muraasa duuba walgahii biraa Afrikaa kibbaatti teenya. Sana booda gara bishaan galaanaatti waamame. Yoo achi gahu immoo ammaan booda hojiin kiyya hundumtuu galaanaaf garba keessatti akka ta'ee fi hojii ciccimaa tokko tokko qofaaf gara lafaatti akka ergamu natti himame. Hojiin haaraanis naaf kenname. Hojiin haaraan kunis warra qoricha aadaa qopheessanuuf qoricha barbaachisu kennuu, badhaasa adda addaa erguu, mana kadhannaa warra maseenaaf ijoollee kennuu, warra qabeenya hin qabneef qabeenya kennuufii fi kan kana fakkaatan hojjechuu ture. Sababa kana hundumaa goonuufis asii gaditti isiniif tarreessa. Tokkoffaa mana kadhannaa kan qopheessinuuf namni tokko waldaa banatee humna keenyaan fayyinaaf dinqii adda addaa akka raawwatuuf yoo barbaadu haaldureewwan asii gadii kan akka guutu godhama. Jalqaba irratti waggaa waggaatti lubbuu yookaan nama tokko yookaan lama nuuf kenniisaaf waadaa gala. Achiin duuba tajaajila mana kadhannaa kana keessatti sadarkaa addaarra yoo gahu akka gara miseensa keenyaatti makamu godhama. Sadaffaa irratti immoo namni kamiyyuu gara bakka kadhannaa kana seenu kophee yookaan caammaa isaa akka baafatu godhama. Kana hundumaa raawwateen duuba wantootni asii gadeen kunneen okkotee keessa kaa'amanii isaaf kennamu. Cabbii adii, lafee akkasumas dhiiga diimaa fi qoricha aadaatu kennamaaf. Waan kana hundumaa okkotee san waliin fidee mana kadhannaa san duratti akka okkotee san awwaalee gubbaa isaatti immoo mallattoon fannoo akka mul'atu godhama. Bakka bishaan adda addaatti immoo keessattuu bakka xabalaa jedhamutti waan hojii fayyisuu fakkaatu garuu kan hin taane baay'ee hojjanna. Karaa namoota lafa sanatti tajaajilanuun fakkaannee akka waan seexana baasnuu fakkeessuun hafuurota hamaa kan biraa itti galchina. Sababni isaas diiyaabiloos baasuu hin danda'u waan ta'eef. Namoota lafa sanatti tajaajilanuun ajajni addaa warra gara isaanii dhufaniif kennamaaf. Akka shaamaa gabbisanuuf yookaan qabsiisanuuf akkasumas sandalaaf ixaana manatti aarfatan itti himama. Namootni ajaja fudhatan sunis yoo waan ajajamane kana godhanu mana isaaniitti ni waammatan jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo re'ee faa qaluun akka cincaa dhiyeessan godhama. Cincaan kunis akka nuti dhufnee isaan fayyisnuuf kan godhamudha. Inni lammaffaan maseenota deessisuudha. Dubartootni ijoollee godhachuu dadhaban ijoollee argachuuf jecha yoo gara keenya dhufan haalota tokko tokko akka isaan raawwatan godhama. Dubartiin sun jiinni yookaan waqtiin itti ulfaa'uu qabdu ji'a nuti isheef eeyyamneef qofaa ta'a. Sababni kun ta'uufis ijoollee kana isaaniif kennineen booda ji'uma isaaniif kennine sanatti deebisnee akka ajjeesnee tajaajila keenyaaf fudhannu waan beeknuuf. Haa ta'u malee ji'oota biraatti yoo dhalatan du'uu hin danda'anu. Yoo yaada keenya fudhatte qorichi isheen akka ulfooftuuf gargaarutu kennamaaf. Dubartiin maseenti takka gargaarsa barbaarsa gara ogeessa aadaa yoo dhuftu waan asii gadii kan akka gootuuf ajajni kennamaaf. Lukkuu adii, re'ee, daadhaa yookaan daaraa fi waan daa'imman itti habbaarattu akka qabattee dhiyaattu itti himama. Achiin duuba bakka isheen hin jirretti ogeessi aadaa isheen bira deemte sun waan isheen itti kennite san gara keenya fida. Nulli daaraa fooniif dhiiga namaatiin walitti makame itti kennina. Innis kanuma geessee nyaataan walitti makee kennaaf. Kana booda hin ulfoofti garuu daa'imni dhalatu sun nama sirrii miti. Kan dhalatu sun dubra yoo taate in guddatti haa ta'u malee umrii ishee guutuu dahuu yookaan ijoollee godhachuu hin dandeettu.
maseena taatee jiraatti. Daa'imni dhalate sun yoo dhiira ta'e immoo tasa akka of ajjeesu leenjiin kennamaaf. Ijoolleen haala akkasiitiin dhalatan ijjumaa gonkumaa warra isaanii akka awwaalanuuf hin eeyyamamuuf. Warra isaanii dursanii du'an waan ta'eef. Asirratti akka isin hubattan wanni an fedhu sababi maseenummaa namoota baay'ee hojii seexanaati. Maaf jennaan dubartoonni baay'een ijoollee argatiisaaf jedhanii mana seexanaatti deemanii ijoollee maseena qofaa horatan. Ijoolleen sunis umrii dheeraaf jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin danda'an. Kanaafuu warra amana dhaga'uu jirtan wanti ani isin gorsuu barbaadu ijoollee kan namaaf kennu Waaqa waan ta'eef gaafa akka isin karoorfattan ijoolleen isiniif dhalachuu dhaban obsaan Waaqa kadhataa qulqullummaan jiraatiisaan isa eegadhaa malee filannoo biraa barbaadisaaf jettanii gara mana xonqaayee gara mana seexanaatti hin deeminaa. Kun abaarsa jireenya keessaniif darbee kan dhaloota keessan balleessu isin tafida. Seexanni jireenya namaa gara balleessuu ijjeesuuf boochisuu malee kennaa gaarii isiniif kennu takkaallee hin qabu. Irra deebi'ee isiniin jedha inni nama balleessuu ijjeesuuf boochisuu malee kennaa gaarii isiniif kan kennu seexanni waanuma tokkoyyuu hin qabu. Waaqi keenya garuu amanamaadha. Obsiisa eegadhu. Inni guyyaa isaatti dhufee akka Haannaa Saamu'eel si badhaasa. Maqaan isaa Elshadaay Waaqa waan hundumaa danda'udha. Gaafa isin rakkattu Haannaan bu'aa farraa wamaan tolchinee fi kasii abbaa warraa manaa ittiin goontuu masaanuu midhaanii katti gortuu dhaddulle ol silaaltelaanii manaa ittiin goontuu masaanuu midhaanii katti gortuu dhaddulle ol silaaltelaanii karakkate dhaggaa hin deemtu biraanii. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufu irratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Antiin kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 0913 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1:45 haga sa'aatii 2 meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moo sin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa. Waggaa eddee dhuftaa baraa kee gattee dhuftaa.